Gafti di koga. Cancabaraati obbo Jawaar yoo ammana turanii callisanii as dhufan akka nama qabsoo uummata Oromootiif dhimmatu tokkotti waan qulqulluu tokko eegan tarsiimoo qulqulluu wayii an kanatti jira kanatti mari'achiisee namoota nabukkee jiran namoota beekan mari'achiisee kanatti walii galee jira. Kanaan adeemna kanarratti mari'anna waan jedhuun eegan durallee barreeffamee illee rabsamee yoo mari'anne isatti eege isaan ala akkanatti gaaffii namni tokko namni lama gaafate wawwacuma ta'a malee bu'aa buusna jedhee waan hin amanneef. Kan biraa waan lamatu jira. Gam tokkoon mootummaan kun nurratti kufuu jira. Biyyi kun diigamuutti jirti ka jedhu sodaa lallabuutu jira. Gama biraatiin immoo biyya kana dhaabuu qabnaa dura gaaffii jedhu jira. Isuma bukkee immoo kaayyoon keenya mootummaa jigsuu mitii ka jedhu jira. Kamitti gorrame? Kanaaf adda bahuun rakkisaan ta'e. As immoo deebi'amee waa hundumtuu mataa nama tokko irratti tuulama. Ni beekna Abiy akkamii dhufee maal hawaa garamitti deemaa hin beekne. Garuu immoo namni kun qofaa isaa miti. Dhagateemti isaanii haa xiqqaatus namoonni waliin jiran ni jiran. Namoota waliin jiruun san keessa yeroo darbetti hooggantoota jennee namootni nuyi ol kaasnee ilaallee itti amannee duukaanne waa turanii jira. Har'a akkamitti namni kun akka nama tokkootti waa hundumti mootummaa fi biyyattii suni nama tokko irratti kufee ati illee bakkuma deemtu hundatti nama kanarratti xiyyeeffattee haasofte. Ni beekna akka gaarii hin jiru, biyyattiin akka gaarii hin jirtu, uummanni keenya akka gaarii hin jiru. Garuu immoo akkuma ati amma haasawaan kee dhaggeeffataa ture keessatti kaastutti hundumtuu dukkana miti. Bakka waan gaarii tokko jirtutti ukanii bakka yakki yookaan rakkinni jirtu tokkotti immoo akkuma amma deemaa jiru kana dhaadheessanii yookaan fooyyessanii yookaan fonqolchanii jijjiirama fiduu ni danda'ama jennee itti amanee deemuu dandeenya. Gama saniin qulqullinni hin jiru. Kan biraa Waatiko haasa'u malee yoo haasofnu safuu qabna. Wanni sibiilitii jedhamu kun ni jira. Egaa kitaaba kana gurguruuf haasawwan kun mariin kun jalqabameen booda haalli ati warraama mootummaa keessa jiran kana itti ibsitu al tokko tokkoon nanaasisa. Namni hundumtuu mootummaa san keessa jiru ignorant yookaan arrogant jedhamee kan himamu natti fakkaatu. Namoonni beekan hin jiranii rakkinni gadi isaan qabee sodaan gadi isaan qabee kan yeroo eeggatan ni jiraatan. Nama keenya kana akkasitti walitti qabnee jimlaa utuu abaabru as immoo deebinee mootummaan kuni mootummaa maqaa Oromootiin jiru nurratti kufaa jira maqaan nu badaa jira yoo jennu ofumaan of dhiigaa waan jiru sitti fakkaatu abaarri yoo maal finna. Wanni oguu nama abaaru namoota sun yoo achitti abaaru waa'ee keenyaa maal hima wanni sun of eeggannoon maaf dabala. Inni kan biraa haqa si faana haasawaa jira. Gaaffiin kun ka'eera garuu irra deebi'ee cimsuu barbaadeetiin. Jawaar faana haasawaa jirra moo ofeeggoo faana haasawaa jirra moo kaminni adda baasnee beekuu qabna. Yoo ofeeggoodha ta'e ofeeggoon tarsiimoo siyaasaa qabaa sagantaa sanarratti hundoofnee haasawuu dandeenya. Yoo immoo akka nama dhuunfaatti Jawaar faana haasofne ta'e gargar bahiinsi Jawaariif ofeeggoo gidduu jiru utuu qulqullaa'ee bareedaa ta'a.
yoo kasis ta'e Jawaar faana ajandaa nama tokkoo faana haasawaa jirra haala amma jiru kanatti maaliif hooggansi si duukaa jiru gadi bahee ani nama kana faana hin jira waliin mari'anne irraa yaada kan hin deeggara kan jedhu hin jiru marii amma calqabaa jiru kun illee akkuma amma jiraa jiru kun wanni gadi fageessinee sarara gidduu dubbisnee addaan hubannee deemaa jiru hin jiru wacatu baay'ata waama xiqqoo ta'een kahee wacatu ta'a wannuma ta'e viidiyoon tokko ol ka'ee sababa saniitiin akka waan nabiyyi diigamteetti ka'aa jira kun hin tolu akka nama siyaasa baratee akka nama fageessee ilaaluutti tarsiimoo baasamee wanni qeequmsi qabu qabatamaan qoramee yoo ta'e wayi har'a opiniyoonii namni tokko dubbisee kan barreesseen kaanee mootummaa waan namni dalagaa ture kana yoo bu'uuma tokkotti jiksina ta'e boru nuunis nu taajjabsiisa of keessattis of ilaallee of bukettis orma ilaallee waliin madaallee yoo deemne wayyuu danda'a. Gaafiin dhumaa anis if qabu. Okay, hin mari'anna bakka adda addaatti marii taasifteetta marii gaggabaabduu kan namni yeroo dheeraa eegee ganufee gadadhabeen booda waa dubbattu eega dadhabetti haxaxaalee akkuma kiyyaa kana ol ka'ee dubbatu kan taasifamaa turan dhaggeeffadheera. Akkana mul'atutti akkuma kanatti ufaa jechuudha. Bu'aan mariiwwan kanaa akkamittiin gadi teenyee qaboochi keessaa ba'e tokko ilaallee yaada dhuunfaa keenyatti qabnu, yaada barnootaan qabnu, yaada barreessinee, yaada dubbisnee beeknurraan waliin madaalsinee gumaacha bilchaataa wayii yoo si duukaa hordofnee haala ammatiitti adeemaa jirtu kanaan si duukaa deemnu ta'e gumaacha akkamiin taasisuu dandeenya? Maal yaaddeetti waan na barreessitee fuulduratti nuuf dhiyeessitee nurratti mari'an ni jira moo akkasuma wacumaan deemnee akkuma kana amma ta'e kokkolfinee walirri qannee deemnee kanumaadhaaf galatoom. Amma akka amma argaa jiru kanatti sa'aatiin 20 maaliif seetan yoo waan keenya dhiyeessuun bareedadha. Yoo barii yaada dheeraa fi yaada illee gaaffiillee wal mafaan yoo deemne nama shan kana irratti sa'aatiin deemaa jechuudha. Kunis waan namni biraallee hin gaafatne amma yaada maraa gaafatan keessa dirbaanuu ragaa bahee waan hedduutu jira. Isuma akka inni irra deebi'ee jira. Akka sakkan taanee yoo gaggabaabsine namni marti akka hiree argatu haa goonuu piliis haa gaggabaabsine. Haa dubbannu irra hin deddeebi'u. Lamaan kana deebisee itti aantu deema. Gaafii hedduu waan qabataniif jechuudha. Umara kuma ofirraa sodaatee bukkee irraa kaase. Waa'ee goolii isaatu noo sana goolii biraan geenyee lammatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu wajjin roobus ni hinaaftinaan jechuudha. Let's be honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal miti. Hojii dheeraa nama gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteesse. Ittiin fuudhe itti gaafatama fuudhe. Sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni jiran gosa golaan bakka shanii qoodanii ture. Oromoon illee qopheessi jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo finnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosaan golaan bitaniiti kana caala wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society. Social movementiidhaan political society qabnu kennuu qabna ture. By 2020 ifa barbaadoo isaa fi barreeffamaan isin wajji haasaa kan hojjenne bara. Yeroo dheeraas gube 2007
كتاب الإنشاء أفان ومتهينه بربع من الكفار بريسو تنما تبان تسمى بريسو خاوة تنما تبان مريتشي سورتي كارور كيني سوتشي أمتاني ما تنجي در كم نورا نبيسر رويا نكاسودا سمودا والا ميان توكو جامعنا بيلا على جرب وزاري فني أجلس أنو أكثر كده جامعنا سياسة بكلام رويا نرجعس توكو يلا ترى توكو يلا ترى كم يلا ترى فبجان سنمو ganda kabature gola kabature murna koma miti ini ndra fatina kumala wato mazu kumala wasate mazu murna koma mi war biganda kesu samfuna oromo de nation building project dira tu fune murna na kenya nation building project sen tugan de ni soda ana yar me ode jiran kesa akka chawumsa ditti relatively video de roya o video ke samo namo sabon ma oro kaban sabon de rama ke dis pura sama kaban jende lamba gar udra bin wani ta tenga weda de deri gar de desen kita utam de kuni disinje anjib pa jara kufa rako alam pas gap san orang no dambare kufa lalu weru ma rako we need a study of leadership character competence experience tokko lalle kabadula ni lalle bukan untuk badan akka gahumsan ti abadula to royal de garu nuram badan lita asin ka bhoro ni rawat re tamo ityane namni silawaya kabaju de gam odi pre orgara to experience in kala in this sirne chage so akre ditau Quantity sirri status ko tu si samane face of change ida undan to kero rubber to manu rubber to yin tawo ne kaisa ityasi ne lammalani hankira ka wajiru utano ya kaba umman fulate jira statementship kaba cross ethnic up kimina sa kaisa dargees to ya bato jadi to sa labi na sa kaisa borno da Mutanno dabu ambition qualification wali mada ne kaban chusa kana chalne wala mu tese miti muja ka gare ko hote external experts zerat mare chinde zero lo jenna is orom mahata umare yetan orna ba or hindu tha ala bute misoda okay balindi abo akana fakatutti kana nami kuni dufnan opinion office Oromo office, Ethiopia office kasara manju. Wo usna jata. Us par obolekti le nani ko ni gambaran dalu rawo se rafshuma harara sita ne per. Ini tambodo gari ja. Ini kare mar khaten wogga on dale. Har se pulan le ale ko. Jadi nomor. Baye bormu ya. Samboda bolat kan parti ka khini ka baca tu. Okay, alternative leadership jelas kau yang jangan oleh tu nanti caraki itu boleh. Talk is cheap, but we tried everything we can. Now, so boleh ni, akan bayar ratu itu. We tried. Kamera, karena dia banyak. Kalau makan itu karena dia, itu makan aja dari karena dia tu ya. Karena dia antara buah kita kayak sosial, akhirnya tidak ada jira. Kiranya kena ada jira juga. Jadi juga kan, corona bukan kan, media tinggal, kerja di kurma ini. Orang bagi kaki kamu belakang gini. Itu mereka bisa, bukan? Itu banyak orang kerja jago lagu dia. Kami dengar tu, kapsoi dan mambale abadan sojan mungkin. Lo, kapsoi dan lo kamar balik jauh guru tiga lu. Anak kau tahu dia kayaknya, anak kau tahu kayaknya orang demo tu, tahu dia berpaisa macam ni. Wagga fukai senti, orang madala orang, sirna wagga hentama, kaki tu kepada polisi ni. Tapi ada ni, from the strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Tu rehat ni, ini orang ni. Itu market. Arrow one change. Arrow itu kau apa? Orang kau. Drone imam berada. Awal isi farsa tu terus barat.
qawwee miti sirna barbaachisa. Sirna barbaachisa. Arra minimum Oromiyaa keessa minimum miliyoonni Oromoodha. Qawween miliyoona tokko qaban. Minimum. Darraatti namarraa dhorkuu dandeenya. Giddaa ayyaanatti waa takka dhorkuu dandeenya. So let's not fetishize guns. Qawwee qabattee fi yoo dhugaaftee fi ofirraa dhugaaftee garagara. Qawwee fi dhugaatu jira. Wani waggaa lamaan kana kuusaa jee waa meeqa daaraa tureetis qawween wali dhugaafamu tun biyya san keessa dhaabachuu qabdiidhaan gara fuuldurallee an is not religious guns is not about religion sodaanlee qabaadheeti miti akka akaakuu kiyya sodaatan kan jedhu akka biyyoon irraa waa'ee qabsoo nagaa naa ta'u boomse sodaatan kan jedhu biraamataa godhuufi dasma ta'e akka amma jirutti rakkoo Itoophiyaa qawween ni baay'atanii jira. Oromoos qawwee itti baay'ate malee qawween hin akka. Maroo jedhama qawween kun dhibba tokko jira. Seenaa isaatitti abaaboon qawwee amma qabu qabaatee beeku takka waraana amma qabu takka qabatee beeku. Rakkoo Oromoo irratti immoo ni laata. Har'a mootummaa Itoophiyaa takka diroonii hidhattee beektu. Oromoon garuu har'a irra miidhamaa jirti zaman milichaala. This is fact. Karena kemudian mulai cuma baca dari itu. Kamera demokrasi Afrika keset dan dia muli dan dia apa? Di kota Sarawak leo, Kenya ni, zaman mau hajat dia makan fakir. Sirna hamadu. Kibaki itu kurventik multi party demokrasi ini. Karena Kenya demokrasi. Kasi persati lah betul lah. Akan tu mandi muka nasi orang tadi. Karena Kenya keset ni. Mana ayam orang murti tiba, ayam apa Allah mati, ayam apa macam mana? Nama tu khusyuk bukan dia. Azkau nak kan, kapsul boleh ni. Durat, gini jalan bisa ni. Soci mau tu. Samboda, jalan saya itu mau mati. Jalan saya kapsul ni, saya demokrasi, multi party demokrasi kita tu. Amma demokrasi permit berada di mana dia tu. Beyond Hindu, Nigeria semua betul. South Africa semua betul. Demokrasi dirkam. Demokrasi Afrika tinggal dia pun resisi ni namanya berapa orang ni jangan dia mah dirkamas dapat umri dia ni umur itu demokrasi tinggal pun dulu ni juga foundation sah Raila kan dia tu orang kan bahasa orang kalau demokrasi tinggal kes betul tahu jadi saya abang kambang yang jambang dapat saya demokrasi harga kan ilmi tidak beri amma ilmi hawa umumnya demokrasi jauh lebih intensif agar hukum ini demokrasi berarti kilometer besi. So, demokrasi indah dia menjadi. Demokrasi kufatan. Kalau demokrasi mau begini, orang mau bermuncul betul. Topnya betul terasa. Demokrasi orang jelatin, orang minggu. Gantung mati kau nggak. Democracy is not a simple thing. The state's control over means of violence has shattered. The state controls probably 30% of the territory, probably 30% of the means of violence. Abi war humna pincile ko sagala disi humna motuma jalan kam. Arra wal khabar kuna jira ha jira male nan mule tonna ina jira. I want you to pay close attention to fragmentation of society and the weakening of the state. Kun akan melihat dengan farming itu kau yang vinde kamate Ethiopia amaru lalu macam kau ujar. Yo kimbo marong fan uveri kapsulan Ethiopia o Oromia orang muka ujar indah dia mu malah babu malagi. Amar dah tu luar. Soviet US ko tu ni middle para hasil. Karena the middle powers.
biyyoota hedduutu harkaan galfatee jira keessatti. Harkatti humni tokko waraanaan dhufee Abiyyis waraanaan aangoo irra turuu hin danda'u sitti dhima. That is done. Waraanni isaa hin jiru amma. Kappaasitiin deebi'ee abadan deebi'ee gidaamii to'achuu hin danda'u. Amaaraaf naannoo Amaaraa keessa magaalaa gurguddoo muraasa malee harka isaan jiran. This is hard data, hard intelligence of Delhi. Hin jiru harka isaa. I don't see contradictions in this. Sembra che il cofaggio, magari uno parla, dai, ascolta l'issue. Itti non ne può, sarebbe. Ani kan jajaju, saniranti kisah sun kamu. Wanni buddhan toko dia ini sudah jangan kofi. What am I talking about? I'm talking about post Abi. Post current state, current system. Abi boda, bidi tuli, bida mereka kekapne era baru toko. Lembaga the post Abi political dispensation. Elite ni dompera, elite ni orang karena mereka kau. Yoga ni matu gua warna mereka itu. Aras dari sini mau cukup apa dia, dari sini mau cukup. Itu sangat utuh di dia semua. Kumala mami kuda Ega tu ire muda boda, think ega mas. State emergency declare boda boda. Namo tak nak ini, namo kan tu boleh kami itu. Servis kuku ada. Dijiram kuku jiram. Apa kau buka je? Apa dia jawab boda nanti. One ragu ni but I bring it to certain information to certain issues. Zero certification. Within a year, service will be better. Jadi kau video guru, gaapa, nama kau paper dah itu, jadi motummat yang ada luka saja, akasi ni orang yang jatuh ini. The fundamentals of God. Ammati wani nak kita gura jumani. I want you to ask that question. What if? What's that? Nama kana boda, oke angko kana boda, senam juga jadi boda, senam tu jarang kau. Sirna so. Ini transition boleh jadi mungkin. Bagi dia buka tu kita tak kakaran nama kah tak kakaran ni. Ya orang kan kakaran tu ibu mana kuda. Mal tarik pada tu beriau tu. Bagi dia tu berapa? Kami dekat mana tu.
Gaafa mirkaanii barraa galee namni gaafii kaasu baaburri duruu hadiida irraa bahee gara biraa kutuu jechuudha. So amma kan inni jechaa jiru that is coming whether we like it or not. Hanga feete abii jira. Hanga feete abii jibbi. Change is coming. Primarily because of his doing. So, tenye eineti anamma waa'ee sirna jijjiiruu kureetu na jiru. Itu di kuasame jiru. It's over. Ka hunduti dukane ete yatu. Is the system more of a liability or more of an asset? But bicara rakai. By much major, it's more of a liability than an asset. Finally, Tiko, Ijiro Tiko, Gogota, the Renanis Argate, Dakama, the imagine. More than anything else, credibility, Ogans Siasa Oromo, credibility, Ummat Oromo, Hasana Makis in the imagine. Arrogant Yete, ignorant Yete, I should have incompetence. Sistem yang is a catastrophe. Dura tipe namoda karoka futu akasin tu ni beta. Even achi kaisa wo amma namoni file ni marse. Loyalty are the only criteria. Jiru namor sebenarnya ni sebenarnya kaisa namor ni dia bekerja sama jawab jiru. Isan karu bakal mesti sudah hijrah. Bakal mesti sudah bakal karakap si sudah bakal tersiso mau bahas sudah tersiso origin ti sudah hijrah. Mari sarati ya patay ke dulu. This is a sultanistic state regime. Kafa ya di mari di belakang fokus dulu. Serna orang tua parti kokotur. Di belakang fokus ogore baru wan alagat tadi wan tigre tadi ni. Serna orang tua parti kokotur. Politik biro di pendemi urut isa semua tak makai ada ni mana tigre pusat tu. Arra dan it is one man show. This is not what I'm saying. This is exactly what his ministers are saying. It is a sultanistic, modern era isati sultanistic state. Akka yero amma one unit for kadoran mo. So I'm not focusing because I have beef with it. No, this is a sultanistic state. There is nobody around there. None. Makada jomone. There's none. It's a sultanistic state. When the regime is a sultanistic, then you must call it for what it is. Galatoomii amma mootuu nama lamatu hafe ammallee irra deebi'ee yaadachiisa kennaa gaafii garuma gaafiitti goonee akka gaafii kenninu daqiiqaa dheeraa akka wajjiraan fudhannee Hasan Watticha garanatti as beekamtii gaafii keessan dhiyeeffadhaa galatooma. Agama mentora, dalaga jirtu. Gari, dura dorso aten save to ajra chukan tenne yaad atore fuille ato ajje suftate to asan ra fakir terapi nasi sigai galan nagam atelle kana pinga to pak tane lola arana to koste wabe mare no to koste mamma gata jijirama ijatti dhage ummanni sabni kenna hasan najira senaba usin jaalala jarma sadii nurran tukini naja nu fa ajari sadii jire jawari fi lamala abiye jara sadii kana nurran tukina jara namni gaaf sanille in tukina jara to sima namni Itoophiyaa tokkummaa jedhanii kontiraalee dhageessan sadiini Hadalleen inni kaisaa gaafsanu abdees. Du'us jiraadhus Itoophiyaa jedhee ifa lakkaa. Antarlaay hadallee kaisaa sana. Kan keeti kan hooganu qaba. Akkamitti karaa nagaatiin dhaabni kafa'oo waggaa dheeraa qabsaa'aa ture. Mallas irraa kaasee warra karaa nagaa jedheetta. Atillee warra sanii dabalama.
karaa nagahaan kun gaafii Oromoo deebisaaleen turre deebisuullee jiru. Gaafin isi ati mabbii walqabbiin isinii tokkummaa Itoophiyaa irratti walii galtan. Ati ammoo federaalizimii godhaa jirti. Gaafii sabaa bakka gartee sabni Oromoo barcumaa dhiphatanii waan argatutti fuudhee federaalizimiin haa ta'u Itoophiyaan biyya bulchina. Kanan barbaadu. Oromoon guddaan kanan barbaadu. Kanaaf warra Itoophiyaa barbaadu. Warra dimokiraasii illee barbaadu. Warra sabaaf sablammii yaadu saba ofii dhiisee fuuldura fillee barbaadu. Yoon qajeelataata akka adda bilisummaa Oromoo kaa'uu isaa lafa keessatti akka fedhii uummata Oromoo mirga hiree murteeffama biyyeessaa irratti abbaa biyyummaa isaa irratti walii galtan karaa nagaatti galtaa haasaa. Karaa nagaan sun ammoo yoo isin waliin dhiyaatanii qabeessallee isin nutti ol kaa'e lambaallee amma inni lambaallee deebisuu danda'a. Ati ammoo lammaan jaalatte. Inni yoo fedhan lammaa baay'isaallee deebisuu danda'a. Akka hin qajeelchi kanaa kan ta'ettu kana. Fedhan lammaa biyya deebisuu danda'a. Lammaa fi Aashaa deebisuu danda'a. Tayyibee yeroo kana hoo gaariidhaan hojjatee jennee itti dhiifnaamu hin deeggarra asii dubbiin. Kanaaf lammaa yoo kaa'e amma achi nu namtu konfin. Kanaaf wanni godhamuu qabu gaafa duraa kora konvenshinii Jenevaa irratti si barreessaa ture. Addi bilisummaa Oromoo dhaabilee hundi keessaa kaa'amee haa galu ta'uu baannaan addi bilisummaa Oromoo haa balu. Maaliif sabaaf qabsaa ture gaariidha. Kanaa alatti hin ta'u jettanii kan gartee harka sagaleedhaan na hinjifata jettee dubbatte yeroo baay'ee. Ati dee ture sagaleedhaan na hinjifatanii. Warri gaafsan sagaleen siin yoo galee isa tumsaa jira. Wanni almammaa kareef mammaakee fi lola araaratu koortee waabee marii koortee jedhee warra gaafsan waliin murteessaa turetu warra gaafsan miidiyaa irratti illee gadi baay'ee dubbataa turetu waliin biraa galee isa tumsaa jira. Akkasuma dhaabni gartee Itoophiyaa fedhullee keellallee warra isa gala. Kaaka leencoo data kaaka deemaa naga'u mootummaa kiyya jedhe. Haga ammaatu nabaayyoo deeggarda dammaqa irraa buufnaan ani deemaan eeggataa ture. Bakka san seenuudhaan garuu hin argan. Inni kanneen illee kennu kaa'uuf illee jiru hin beekne kan. Kanaafuu maaltu maal? Abii jedhee jira. Oromoon nagaa jaalataa. Oromoon deemnee gatteenye haasa'uu dandeenya. Inni araaramnaa jedha. Yeroo fedhetti araaramuu danda'a. Yeroo fedhetti nama 52 karaa nagaa konflikti risolution jedhee kaa'ee jira. Isaan sanii waliin dhaabilee wajjin ammallee ijibbaata gahuu yoo danda'ame gaari malee Itoophiyaa kukufiitii irraa hambisuu inni Itoophiyaa jaalate gaafni inni jaalate gaafa siidaa inni sillaasii gaafa fuudhee isin afoo gaddaa dhatoo achi jirti. Hin ta'u jedhaa ture akkaasa dubbii argitani gaafa minilkii illee itti dabal. So nama kanaani karaa nagaatiin deemna taa'e irraa bu'ii jechuun hin danda'amu. Inni baay'uu kan caalu ka ammaati jettee gaafa harka si dhahee abbaatee mutuu jedhee si dhahe obaa miti lakki adiillee si ta'an mana kan jettee karaa akkasitti waliin haasoftan irra gaariidha. Kanaaf haalli ta'uu qabu karaa nagahaatiin mootummaa kana gartee yoo danda'ame ijibbaata reefa biraa torba garagalchata ijibbaata karaa nagaa buusu karaa nagahaatiin yaalu dhaabilee Oromoolee waliin qabu marii nama deemaa jiru kun hawaasa hundaa keessatti dhaabilee waliin illee deemaa babal'ataa deemu ifa gaaf duraa kan ture dhoksaa ture dhugaa dubban dhaabilee Oromoo dhoksaa ture mariin hawaasa keessatti akkamitti hin deeman yoo deemallee nama dhoksaatiin deemaa ture namni galeellee nama dhoksaan gala si tokko jaame malee kun waan waliin gala kanaaf jecha wanni akkasii ta'uu qabu uf duraan maaltu cheenjiin dhufaana jetteemi cheenjiin dhufu kana yoo ka dhufu taate dhufu foo qophaa'u hawaasni qophaa'u bulchiinsa ammarra kan lafa kaatu administration biyya san kun gadi kaatu qaba namni tokko kan lammata immoo lammata immoo gaafii hedduu kaasanii turanii irra deemu ati kaafaa keessatti hojjetaa turte warri kaafaa gaafa ati nu dhufte balaan nu dhufe jedhanii wallabbii guddaa ture kana quba qabu siyyuu situ kana nu fide namni illee kan nurraa du'e kaachee ajjee chaajaalallee ga'ee kana jedhaa ture haala kanaan jira waliif ammoo hojjechuu dandeetta jarri ammoo karaa damma deemtu kanaan si amanu walummaa kaafaa otuu si waliin deemu deebi'ee ammoo itti dhiiftee qeerroo Oromoo revolution jettee jalqabdamoo haarawatti akkamitti deemtaa kan addanuu baasee jechuudha. Galatoom nama tokko daballee nama tokko achi bira jira dargaggeessi suni Qamar. Please ammallee
gabaabsuudhuma yaala waan namni biraa dubbatee fi yaada biraa walitti meeshaa yoo dheeressine hin deemaa galatooma. Galatoomii Jawaar baga waan hunda keessa yuunivarsiitii as geessisii jenna. Akkasuma gaafiin baay'een ani kaasuuf yaade akka yaadaatiif akka gaaffiitti illee artiist jeneraal artiist Umar Suleeman fa'aa kaasanii jiranii. Yeroo tooftaa qabsoo jijjiirtuutu mul'ata. Tooftaa jijjiiraa jirta. Haa ta'uutii kaayyoon tokko waan jettu himaa jirta. Ammoo yeroo kunoo amma biyya addunyaa kana naanna'aa jirtu kophaa kee naanna'aa jirtu. Maaliif kophaa kee akkanatti biyya addunyaa kana naanna'uu dandeesse? Warroota itti amantu wajjin maaliif naanna'uu si dhibee kan jedhudha. Deebi'ee qabsoon amma booda itti fufuu qabsoo akkamiiti? Akka amma Oromiyaa keessa jirutti abbaan milishaa yoo ta'e ilmi qeerroodha. Qeerroo sanoo kaastee abbaadhaaf ilmi galgala manatti wal arguun hin oolani. Wanni qabsoon amma itti deemaa jirru kuni akka asiin dura afaan biraa haasaatiin miti kasi ajjeesan afaan Oromootiin Oromoon dhumachuuf hin baay'atu ka jedhudha. Waan ati karaa miidiyaatiin karaa fuula feesbuukii keetiin ta'ee sooshaal miidiyaa irratti maxxansitu namni waan san sheeroo godhee laayikoo godhee itti adamamaa jira. Riyaaktiin ati gootu marayyuu Oromoo kafaltii guddaa kafalchiisa. Waan kana yookiin ifaan ifa gootee tarsiimoof dura maaliif ittiin deemne ka jedhudha. Galatooma. Galatoomadha. An waan isin gammachiisu sanitti ni beeka. Waan isin fayyada jiru sanitti. Jala murree haa dabarru waan tokko. Yaanni Oromiyaan addatti baatee biyya taati jiru practical miti. Oromoo hin fayyadu. It is very important we become honest. Arra Oromiyaan eenyurraa foto isaa biyyaa matirraa immoo biraan juularraa foto isaa. Naannoo fi dhuunfatti. Naannoo waan akka boonu. Uummanni wal bira dhaabate hin danda'amu. No hin danda'amu. Practical hin danda'amu. Waan hin danda'amne sitti himamatu. Sitti. Later, sagantamoota keessoo kan barreessu, he was right. He did not explain, he was not understood. Haala qabatamaa keessoo Oromooti. Haala qabatamaa biyyi sun keessa jirtuun gama diinagdeetiin, gama securitytiin, gama hawaasummaatiin, tokkummaa Oromootiif sirni Itoophiyaa jijjiiranii dimokiraateessanii akka Oromoo saba biraatiin taatutti ijaaruu caalaa wanni Oromoo fayyadu hin jiru. Dhaadannoo sabboonummaa finiisuuf godhamaa ture it is not true. Har'a immoo har'a immoo kan hoggaan jedhu ati san jetteef si ajjeesuu qabna miti. Filannoo keessa seentee Oromiyaan otoo hojjettee dorgomu mirgi kee kabajamuu qabu. Sun dirqama. Sun kabajamuu qabu. Saniif hidhamuu qabu. Saniif dhiibbaa maal jedhamee hidhamuu qabdu. Ana immoo akka yaadaatitti wanti Oromoo fayyadu, kan Oromoo fayyadu, kan Oromoodhaan bu'aa qabu. Guddaan faan beekan amma zamana paaltoo irraa kaasee jennoo kiyya kan mutu. Kan mutu jennoo. And it remains. Har'a mutu jettee handhuura sitti ka'u eliitii Oromoo kastee jirraa waa corachuu eegalee. Practically miti. Lammaffaa. Oromoon amma if bira dabree saboota biraatiin itti gaafatamummaa akka qabu fudhachuu qabda dhiiroo. Kaleessa Amaariin guutuu wayii billi filatee akka warra hin keenye bara. Kaleessilaas illee hin keenye. Maqaa isaatiin irra ture. Gaafa ta'u cunqursaa Amaaraan irra ture jechee dubbachaa ture. Saboota wayyaaleen dhufte. Murna xiqqaa tokkoon dhufee ture. Manni Tigraay jedhu hin keenye. Olaantummaa Tigraayitu ture jennee qabsaa ture. Har'a saba sabni Itoophiyaa olaantummaa Oromootu jira jeeti amana.
perception is more important than reality in politics. One in a mission, more important than reality. One case of Kenya, one case, Gamalama, Mirama, Gamalama. Gamma ko mo tuma ko kita usama mo dito. Gamma kani makakainan sa brain ni isa. As hindi lang achieve ba. Kana ro mura juru sufra kasu. Ro sa mo brata kasu makakainan rawa ta rapsu. Dual duty ka. Hanggang mo lang presidente. Abso is baral ko dito. Hanggang mo lang presidente nam numidari nunitani makanya kayak sering sampai ke betul ada kalau begini. Ini dagingnya Allah jika murad. Dagingnya dunia berarti kamu murad. Ada malah bakar itu ganda kasih karanjir rasa biasa tu. Ada bar akal esati because I'm Oromo wanita every meet ada yang tu father. Ini mau kena orang meet utilah macam. Jalan mana kita sama orang malu apa? Honest ani prigmati yang betul halal betul kan sering tuan juga gak ada itu jembatan ko lagi Hasan jembatan ko ni anggap lagi ya jembatan ko ni kan ni nabe karena itu ubes di boleh boleh isa arrakan bukan na Sawotan kabawain negara maksud sawotan hal hari ini umum tak harus terus rabi wana tendar rabi itu saja. Anggap lagi ya. Sirni pun sosok bi kalesa asasi kalesa di. Gaman agak di dia. Sampo maksudnya anuyan demo oso nagean dubi furu dan demo humne timfuru. Ya tak tu gambar boleh Tanzania boleh suante. Wari keterara aci agami. Dia boleh kau pula maroh aja. Wari nano asing bola lapsi. Waktu kita ber kisah dia berbanding. Waktu dia berreserve itu juga. There are some things I'm trying to avoid. The state's control has been significantly weakened even over its own structures. Deliver what also berbalik, hal ini deliver pun, baiklah. Saya nak deliver saya kamu, dari mana pakai. Kami yang deliver kasih dia, mari arogansi tadi, ignorasi melaluman, bermutan, kursa, mutan uji of turma keruaman. Hamba tugas juga kerja matu terbiasa kisah itu. Angka manis itu bisa, namun tanda itu bisa. Hamba bawa tu rumit muda tu toko je. Unda capai ni cap sini jira. Buat dulu tu hak jira. Lagau si kau, lagau si berapa. Pakai ni ambil sini. Wani bersa sedapat ini tu kemana kerja betul. Jual apa? Galang kalau jahasa yang itu. Uang kabas. Namni Oromo cakat tadi oleh Yesus kalau dia nama kan ifat garu. Jangan sampai jis kita tahu orang yang jis kita tahu. Mari ni, we have done this before. Itu pun dah dulu. Bekas saya kifaran kalau Tuhan no orang ada berada aja. Itu bukan kita orang ada sekarang. Mari ni wani, angkara lu dewa balik. Hali biyati, lah biyati apa tu? Itu apa nama? Arba ni bagi. Arba hukum ni aman kau. Kaya bihong dan nyata tu. Itu apa nama Oromianis? Awal itu mati jirti. Dari guys dalam kau cakap kerja jira. Ini berolah boleh Cina kau motor mati, motor kau kasih kau motor mau butuh saya. Hujan buat tidak bersyari matahari kau ajar. Anu matahari kau. Kaya di dalam sangat. Lawlessness amat tu fajar. Karena mati di sini je, bukan ada. Sirni cara istighfar aku boleh.
siyaasan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggara siyaasatti deemuu baannaan bosona keessaa gara xarbeeza deemuu baannaan kasaaraa baanna jechuudha. Akka Oromootti immoo kana jedhee jira. Akka Oromootti maaliif itti mari'achiisa? Marketplace is very important. Hoggansi siyaasaa akka beekani, hoggansi siyaasaa akka nagaadeeti. Waan gabaan bittu gabaan dhiyeeffata. Dalagaan xiyya maal beektaa? Waan gabaan bitu qabdu dhaalee jechuudha dalagaan xiyya. 2022 maaliif godha ture? Gabaa dhagaa. The marketplace for peace. Sanii uumuu dalagu ture. Why? Umnoonni walolan ka Tigraay isaa ta'u, ka Oromiyaa keessatti walolan gara araaraatti akka dhufaniif ummanni gabaa gamanaa isaan deeggaru xiqqoo akka sagabbaawaa qabootu malee hoggansi mari'atee neegosheet godhee gara gidduu dhufuutti itti dhufaatu. It creates ethnic outbidding. Kana jijjiiruu yaada ture jechuudha. Ammoo gaafa dhiibbaa maaliif jedhee gaafa isa caalaa ijoollee irratti dhiibbaa godhu. Har'a maaliif mootummaa irra dhiibbaa godhu? Specifically maaliif abiyyi irra fookas godhu? Because I know for a fact, army, military, Arab. Minister only Arab. Amma Hatide, Kawam the Mutta did it. He is unable and unwilling. Kana Kana focus on the Kana. What I do, what I do. Political Gavate, why Kama of Kawa if the Sudan to chicken. The Tuesday chicken Kama with Jibra. Udu Jiraka. Jiratu dan Jakarta, kapal ko so with Sote, Bormo was Sote, or Rabbi Harim Muhassirnas and case out Jew waiting for war. You are understanding? We work together. Who they do in chicken? Mali Komaki Jena Toko Kidam Koamaris Lama Namia Dura Kakana. Arab Rayati Sikko, each head to Sinandu. Okay. I have a political capital I can use. If you don't have it, what do I have it? It's not easy stuff. But I have a political capital. You don't have it. One Naman to nothing. You don't want to see city. You want to be the way you take and there. You are your Palestine and remember, but they never do that. That's fine. Namni Dungaru, Mutano, you know, is the way other Muga is at the boat. So that I told you, wherever I go, I just to Raga without vision. That is the Mali Bacon, Java. You like a Garu simple million. Gafi Gafade, also simple me, Gafi the Anafic game Palme. Did it Palmukavani? Gafi Matasiga Anamoda did but Gafi Yam. Akana Matatit, Akasagale Umatatit, one Umatake is a good room. Afan Umatate, Sagale Umatate, Akakalesa, Umatakia, Aka in the middle of the Palma to Mukati Base, wait, is it really about it? Is in Jalaba, Netting, Cabinet, Akasiti, Avocado, Umar देखकर सो उम्मता करेंती उम्मता बुद्धा कम कारण निसा मुकदमा मोहम्मद बताली फल मुनी नहीं नागा में थी सीखे पर होली सिखा से वाले कसिका बाजू लोग मारी भी तुम बता यार नहीं तुम पर बोल वजह नहीं बोल reaction are you what am I doing right now was serious क्या चीजें कर गाड़ी लेना उनके लिए सरकार तो दद्दा दी खाना बर्बाद है करना फल भी तो बोली मरे मारिफ तो वजह से वो चल गई खाना काफी बर्बाद है लम्बा का वरी मुदुम्मा सुगारी dah di dekare terus dapat fal ma mutumma muntak kala masadi rapon yung wala tadi mutumma wan magari kala itu gati bade dubbatte amansi sundan denge they were completely dominated their marriage was completely dominated la mutumma se military that they did economically that they did
Even media dila sama come to. Okay, korban la kasih dile baby. We dominated them in 2 weeks. The state cannot function with that level of incompetence. The state in robust started demo the dollar. Kurang kau jualan seni bukan. Baru mereka bisa bisa. Itu sih dia kisah sih. Nuti mutan lo kapsau lama lagi mutan lo biar pun jualan kamu. Orang mutan lo sun jualan seni mau recara refleks bola. Mutan lo sana mungkin itu kebaca tuh memang sih. Isa mutan lo biar administrative experience itu orang biar. Kuning mo mutan lo kapsau rakam. Intellectual, particularly knowledge production में काम दो। लम्बा करवाली हो किन्ने welcome दे आने दो तुम। अब उस मगे साव और है दो फगे से नहीं छोड़। है ना अभी? बड़ी दिया कुछ। ये राजू तुम ना, यार जब मत सुन तुम ना, तरसीमो उर्वान टिक्का कदा मते, वो बोले बोलता। वन्य हरी नूहित टेके साथा का वान इस देव में पूरा बुक। Wan itu dia ini mudah-mudah. Mam kami mereka wan mereka kafilah. Abang mereka ini keru. Turun. Dur galas lagi orang berarti bolong arab, mardas lagi baru bolong. That's a new peculiar nature pakai muncul itu. Absurd suri karena absurd suri karena absurd di bawah dia wakam. Absurd negatif. Nagaya mo, hindi naman toko, yoki mo muna toko, so tayo iba umata. Iba rin, masih iba umata, iba, adat na rin muna. Iya karena nggak timsu, dan daun na kan. Karena jawabannya dia mah, bari itu muna. Baik tak kalau lambo, kan dia lihat, punya di mata hati. Pagka nag-amat tadi, sino mati sini kung pahay, usulo si Jok. Karena iba rin na ulit, ulit din. Sini mereka bagian pula. Galatooma gaafii fi deebiin asirratti raawwatee jira. Almost gara sa'aatii 6 as keessa turre. Erga sagantichi jalqabee sa'a 4 as keessatti gargaaramnee jirra. Sa'a dheeraa as keessa turre galatooma ulfaadhaa. Anillee odoo waamee kana keessa jiru namni duruu erga gaafate Aaf jedhee tuman dhiisee sibila taa'ee illee tittirtiru jedhee dhiisee wanni as keessatti deeme martinuu kenna maraan nuuf jiraadhaan nuuf galatooma.